Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook mormii guddaa isaan mudate hordofuun aangoo gadhiisan. Hamdook karaa foddaa televezyiinii wayita ibsa kennan Sudaan haala hamaa guutummaatti nageenya ishee balaaf saaxiluu keessa jiraachuu dubbatan. Hirphaa Gammachuu gabaasa dabalataa qaba. Hiriirri mormii guddaa haaraan magaala guddoo Sudaan Kaartum keessatti erga ba'ameen booda ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook aangoo kan gadhiisaniin namoonni kumaatamaan lakkaa'aman waliigaltee ministeerri muummee Abdallaa Hamdook dhiyootti humna waraanaa waliin mallatteessan mormuun hiriira bahaniin. Hiriirtonni dhaadannoo aangoon ummataaf jedhu dhageessaa turan. Aangoon bulchiinsaa guutummaatti siviilitti akka deebi'uufis gaafataniiru hiriirtonni mormii Sudaan. Haa ta'u malee humnoonni waraanaa tarkaanfii humnaa cimaa fudhataniin lubbuun namoota lamaas darbeera. Ministeerri muummee Hamdook aangoo gadhiisuudhaaf murteessuun isaanii humni waraanaa guutummaatti mootummaa akka to'atuuf karaa saaqe. Ministeerri muummee Abdallaa Hamdook ibsa televezyiinii biyyattii irratti kennaniin biyyattiin haala hamaa guutummaatti nageenya ishee balaaf saaxilu keessa jirti jedhan. Biyyattiin balaatti akka hin seene gochuuf hanga danda'an yaalnis wanta yaalame hundarra darbee garuu waliigaltee raga'amuun hin danda'amne jechuun himane. Erga warraaqsi guddaan Sudaanitti dhalateen booda ganna dheeraa biyyattii kan bulchaa turan Omar Hassan al-Bashir bara 2019 aangoorraa buqqifamuun asitti kun yaalii Sudaan bulchiinsa dimokiraatawaa qabaachuudhaaf taasistuuf kufaatii biraati. Onkoloolessa 25 bara 2021 humni waraanaa fonqolcha raawwateen aangoo erga qabatee booda ministeerri muummee Hamdook mana keessatti hidhamanii turan. Boodarra waliigaltee Hamdook wajjineen sadaasa keessa taasifameen aangoo ministeera muummeetti deebifamuun hanga filannoon ga'utti kaabinee akka hooggananiif yaadame ture. Fonqolcha mootummaa onkoloolessa bara 2021 kan hoogganan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan humni waraanaa wal waraansa ka'uu malu dhaabuudhaaf murtoo kana fudhatee jedhanii turan. Filannoo bara 2023 gaggeeffamuuf karoorfameen Sudaan gara bulchiinsa siviilitti ce'uudhaafis kaayyoo akka qabdu himaniiru. Itoophiyaa waliitiin hariiroo gaarii qabaachuun isaanii kan himamu ministeerri muummee Abdallaa Hamdook aangoo gadhiisuun isaanii Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a jennee baha Afrikaatti xiinxalaa siyaasaa kan tahan obbo Abdurrahman Said gaafanneerra. በአሁኑ ጊዜ ሽግግር ስልጣኑ yeroo ammaa kana aangoo mootummaa ce'umsaa kan harkaa qabu hoogganaa waraanaa al-Burhaan ture. Sadaasatti aangoo isaa gara qaama siviilitti dabarsuu qaba ture. Kan aangoone uummanni immoo kana hin barbaadu. Jaarsummaa Itoophiyaatiin humni waraanaa fi siviilii waliin ta'uudhaan waggoota 3 walakkaa Sudaan gaggeessuuf waliigalanii ture. Amma waggaan lama waan darbeef waggaa tokkoof walakkaatu hafe. Hojii baay'eetu hojjetamuu qaba ture. Filannoof qophaa'uu qabu ture. Garuu walimachuutti ka'an Abdallaa Hamdook aangootti ba'uun al-Burhaan saaxila. al-Burhaan ያጋልጠዋል ማለት ነው. al-Burhaan aangootti yoo bahan biyyattiifis ta'ee gaanfa Afrikaaf rakkoo ta'uu akka danda'u obbo Abdurrahman dabaluun dubbatu. al-Burhaan ስልጣን ላይ ከቀጠለ al-Burhaan aangoorra yoo ture gaanfa Afrikaattis rakkoo ta'uu danda'a. Ameerikaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa akka diddaa agarsiisaa jiran beekti. Kana qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaa irrattis tokkummaan dhaabbachuu akka barbaadan ni beekama. Kan hordofee dhiibbaan Chaayinaa investimentiidhaan haa ta'u waan biraan dabalaa dhufa. Gaanfa Afrikaa dhiibbaa Chaayinaa jalatti kufti sodaa jedhu Ameerikaan waan qabdu fakkaata. Amma kanaaf immoo Sudaan qofaadha. Sudaan karaa al-Burhaan buufata Ameerikaa ta'uu dandeessi. Amma garuu Sudaan haala sodaachisaa irratti argamti. Humni duubaan humna waraanaa kanaan jabaadhuu jedhus akka jiru agarsiisa. Humni waraanaa deebi'ee kan dhufu yoo ta'e lammiilee Sudaaniif rakkoo guddaadha. Mormiin uummataas ta'e kan garee kaanii dabalaa dhufuu danda'a. Jijjiiraan bulchiinsaa kun dhimma daangaa Itoophiyaa fi hidha haaromsaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata kan jedhu obbo Abdurrahman ejjennoon Itoophiyaa osoo waraanatti hin galin dippiloomaasiin furraa kan jedhudha jedhan. al-Burhaan garuu gara jalqabaa gaarii ta'ee booda kana erga imaammata Masrii tarkaanfachiisuu jalqabee dhimma daangaa kana waan wal falmisiisaa godhee dhiyeessuu jalqabee jedhe. al-Burhaan fedha Sudaan qofa osoo hin taane kan Masrii fi qaamota kaanii raawwachiisuu waan barbaaduuf rakkoo uumuu akka danda'us akeekaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromootu oduu gaggabaabseen isinitti hima. Hojjettootni xiyyaaraa Moorishes daa'ima reefu dhalatee qodaa koosiin mana fincaanii itti gatamu keessa kaa'ame argan. Dubartiin ganna 22 Madagaskar taate xiyyaara irratti dahuun shakkamtee to'atamteetti. Israa'el talaallii kooronaavaayirasii Faayizer jedhamu doozii arfaffaa manguddoota ganna 60 oliif kennuu eegalte. Ogeeyyiin fayyaas doozii marsaa 3 fudhatan ji'a 4 booda talaalamuu akka danda'an beeksifteetti. Lammiin Kooriyaa kibbaa daangaa eegumsa cimaa qabuu fi zoonii waraanarraa bilisa darbuun miliqee Kooriyaa kaabaa seenuu isaa humni waraanaa Kooriyaa kibbaa hime. Sa'aatii dheeraaf loltootni Kooriyaa kibbaa barbaadaa kan turan yoo ta'u namtichi dhokatee gara Kooriyaa kaabaatti qaxxaamureera.
Ogeessi kaameraa lammii Israa'el Albert Keshet suuraa bineensotaa fi shimbirroota kaasuun beekamu suuraa ajaa'ibaa jedhamee kaasee jajamaa jira. Suuraan kun hooma shimbirroota girrisaa fal'aana sukkaara ofirraa qabu fakkaata. Ogeessi kun suuraa kaasee kana miidiyaa hawaasaa gubbaa ergaa gadhiisee booda namootni hedduun isa jajaa jiru. Gara dhimma ittaanutti yoo darbinu maatii obbo Jawaar Mahammadii fi konkolaachisaan maatii obbo Baqqalaa Garbaa har'aa ganama mana jireenyaa isaaniitti humnoota nageenya mootummaan to'atamanii akka ture abukaatoo obbo Jawaar fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa BBC'tti himan. Namootni to'ataman gara torbaa ta'an har'uma sa'a booda erga buufata poolisiitti hidhamanii booda wabiin gadhiifamuu obbo Tuuliin himaniiru. Arga nama barii akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'aatii 12 irratti poolisoonni dhufanii mana obbolaan Jawaar Mahammad fa'aa keessatanii keessa ta'anii nyaataaf dhugaatii obbo Jawaar fa'aa qopheessanitti marsanii nama mana sanatti argame hundumayyuu konkolaachisaa maatii obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa bakka sanatti argamanii turanii nyaata mana obbo Baqqalaa fa'aa fudhanii mana isaan kanaatiif fudhanii gara Qaalitti geessuudhaaf achitti argamanii turanii gadi dabalanii Dooktarri Lilliinis bakkuma sana turte gara Qaalitti deemuudhaaf xiqqoo wanta akka qufaa kun naannoo obbo Baqqalaa fa'aatti waan mul'ateef isa gargaaruudhaaf keessatti deemaa turte. Sa'aatii sanatti achitti argamanii namachitti argame hunda gara nama torbaa yookaan 8 kan ta'anii fuudhanii deemanii booddee gara Boolee buufata poolisii kutaa magaalaa Booleetti argamu keessanii boodarraa homaa wanti qulqulleeffamee jiru garuu wabiidhaan baatu nama libree makiinaa qabu fidaa jennaan sana barbaadaa jiru booddee ammoo wabii manamaatiin yookaan namni wabii ta'eetii mallatteessanii nama hundayyuu gallachiisanii waan. Hayyee kun magaalaa Finfinneetti moo iddoo biraattidha kan isaan to'annoo jala oolchan? Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaa jedhamu jiraatu isaanii naannoo sanatti kun kan ta'e. Hayyee tolee maatii Jawaar Mahammad fa'aa keessaa eenyu fa'aati kanneen to'annoo jala oolan? Bishaan fa'aa keessa jiru tokko isaanii akka ta'e addan baafannee garuu nama torbaa yookaan 8 walumaa galatti baay'een isaanii otoo achi deemuuf jennu gallachiisaniiru jennaan deemu. Kanaan wal qabatee dhimmi biraa oona jira gaaffiin gama Jawaar fa'aa yookaan gama maatiitiin ka'eeru tibbana waan haaraan? Wanti waan haaraan isa kana nu mudate malee waan haaraan dhageenya. Mana sakatta'aniiru kanneen jedhaniif odeeffannoon tokko tokko dhaga'amu haala akkamiin ture to'annoo jala kan isaan oolchan? Lakki akka dhageenyetti mana sakatta'an otoo hin ta'in namoota arganii qabanidha. Namoota qabamanii sakatta'anitti manaa waan geggeessan. Poolisii magaalaa Finfinneeti moo humna biraati? Wal makaniiti magaalaa Finfinnee jira kan federaalaa jira. Humna hidhate baay'ee bakka sana ture xiqqoo wanti ture namatti tolu humna bal'aa ture akka waan yakki guddaa raawwatanitti akka waan dhimmi guddaan argametti kan naannoo marsanii kan namoota to'atanii amma garuu marti kan jirre ilaalanii ammoo deebi'anii kana gidduutti galti. Obbo Tuuliin sababa maaliif akka to'annoo jala oolchan hin beeknu jedhan dhimma kana irratti koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Gara dhimma keenyatti aanutti yoo ceenu tibbana miidiyaalee hawaasaa irratti maqaan paarkii Artist Haacaaluu Hundeessaan magaalaa Finfinneetti moggaafamee ture jijjiiramee duun jedhu odeeffamaa ture. Dhimma kana adda baasuuf itti aanaa biiroo koominikeeshinii magaalaa Finfinnee obbo Salamoon Dibaabaa gaafadhee akkana jedhan. Kan maduraa paarkii maqaan paarkichaati. Paarkii Afrikaa, paarkii Itoophiyaa fi paarkiin Budas tokkoon jira. Paarkiin Haacaaluutis paarkii Afrikaa keessatti siidan taa'ee fi maqaan paarkiitis dhagaan bu'uuraatis taa'ee achi keessa jira. Paarkii Afrikaa keessaa jechuudha. Dhagaan bu'uuraa achi keessa kaa'amee fi paarkii Haacaaluu kan jedhu immoo achuma keessatti godoon suura isaallee isin erguu hin danda'a yoo liinkii qabaatanii wantoonni hojjetameefii jira achuma keessa jira. Adda citee jechuudha achumatti. Durumaanuu adda citee achuma keessa jechaadha. Paarkii Afrikaa waan ta'eef paarkiileen kan biraallee jiru maqaa paarkii abaluu akkas hirmachi keessatti jechuudha kan Afrikaa san keessatti. Duraan cufaa ture paarkichi jechuudha namaafuu banaan turre. Gadda gaafa maayini diyaaspooraan dhufee diyaaspooraan feestivaala qopheessanii paarkiin sun banaa ta'e hundumti isaatu paarkiin Afrikaati kan Itoophiyaati kan maal jedhu sun jechuudha. Gaafa banamu bakka paarkii san keessatti alaan jeneraalni isaa paarkii Afrikaa jedhee waamu waan ta'eef paarkii san keessa gaafa galamu namoonni oduu akkasii sooshaal miidiyaa irratti yoo maal kaan malee paarkiin isaa haaromfamaa jira siidaan isaa
isaallee haaromfamaa jira. Iddoon paarkichaallee iddoon naannoon isaatti dhaabbate dhagaan bu'aa jechuudhaan illee haaromfamaa jira. Wanti addaa homtuu waan tuqame waan jijjiiramu hin jiru. Kanaaf paarkiin Haacaaluu paarkii Afrikaa jedhamu isa waliigalatti waamamu keessa jira jechuudha. Achi keessa jira. Isa santu jijjiirame jedhu wal dogongorsiise malee wanti tuqame homtuu homtuu hin jiru. Kanaaf maqaan jijjiirameeru hin jiru jechuudha. Hin jiru. Siidaan Haacaaluu kanaan dura ijaaramaa ture diigameera jedhanii kanneen odeessanis ni jiru. Amma sadarkaa akkamii irratti argama? Siidaan isaa duraan haalli itti hojjetame ijaarame bu'uurri isaa yookiin lafa haalli itti ba'ee ture sirriin ture. Amma inni fooyya'ee maanyi naaf jedhamu kun afaan Oromootiin isarraa haala gaariidhaan hojjetamee jira. Achuma jira waan diigamu waan akkasii achi wanti tokko kan tuqan jiru. Siidaadhaa miti paarkii Haacaaluu kan jedhu sun gumuu tokko keessatti godoo tokko keessatti taa'ee jira. Inni haaromfamaa jira duraan seeraan qabamee ture. Amma bifa fooyyeen bifa moodarnii ta'een haala gaariidhaan haaromfamaa jira. Wanti dhuqee karas kan jedhu jiru sooshaal miidiyaa irra jira malee qabatamaadhaan har'a achi oolle achi turre baanee. Kan xumuraarra geenyee jira dhalataan Eertiraa lammummaa Neezerlaandis qabu namoota seeraan ala daddabarsuun himatamee waggoota hedduuf barbaadamaa ture Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti to'atamuun Neezerlaandisiif dabarfamee kennamu poolisiin Keeniyaa ibse. Garee namoota seeraan ala daddabarsuu kan dursu ta'uusaa kan ibsu Interpool Joon Habtee namoota hedduu seeraan ala Afrikaarraa gara biyyoota Awurooppaatti daddabarsuudhaan himatamuu akka danda'u hime. Hirphaa gammachuu. Garee seeraan ala namoota daddabarsan qindeessa jedhamuun waggootaaf barbaadamaa kan ture Joon Habtee torban lamaan dura poolisiin to'atamee hidhame. Joon nama umurii waggaa 53ti. Jaarmiyaan poolisii idil-addunyaa Interpool atattamaan akka hidhamuuf ajajuusaa hordofeet gareen qorannoo yakkaa poolisii Keeniyaa qorannoo walirraa hin cinne gaggeessuun handaara magaalaa Naayiroobiitti kan to'atame. Shakkamaan kun Naayiroobii keessa riphee yeroo gameef akka ture beekamu baatus torban lamaan dura to'atameera. Joon battaluma sana dabarfamee mootummaa Neezerlaandiif kan kenname yoo ta'u yeroo ammaa Neezerlaanditti hidhaa jira. Joon Habtee garee namoota seeraan ala daddabarsu kan dursu ta'uusaa kan ibsu Interpool namoota hedduu seeraan ala Afrikaarraa gara biyyoota Awurooppaatti dabarsuudhaan himatamuu akka danda'us akeekeera. Namni kun keessattuu lammiilee Eertiraa gara Awurooppaatti dabarsuudhaan kan beekamu yoo ta'u yoo xiqqaate yakkoota daddabarsa seeraan alaa wal qabatan afur waliin maqaansaa ni eerama. Akka poolisiin Keeniyaa jedhutti Joon Habtee erga qabameen booda of harka tursuun dantaa biyyaa waliin kan walitti bu'u waan ta'eef ajaja ministeera dhimma biyya keessaatiin battaluma sana dabarfamee mootummaa Neezerlaandiif kennameera. Joon Habtee adeemsa murtiisaa mana hidhaa Neezerlaanditti turee kan hordofu yoo ta'u yakkamaa ta'ee yoo argame hanga hidhaa waggaa 8tiin adabamuu akka danda'us Interpool ibsee jira. Dhalataan Eertiraa Joon Habtee namoota sabee kan birattis maqaa Obaamaa jedhuun kan beekamu yoo ta'u godaantota Afrikaarraa gara Singapoorii fi Filippins akkasumas gara biyyoota Awurooppaa seensisaa turutu himama. Namoonni hedduun $10,000 lakkaa'amu kaffaluudhaan erga gara biyyoota kanneenii seenaniin booda maallaqa isaanii fixanii imala seeraan alaatiin qabamanii kan hidhaa jiran jiraachuutu himame. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo xumuraatiin taphni Maanchister Yuunaayitid fi Wolves gidduutti gaggeeffamaa jiru daqiiqaa 30 gahee jira. Ammallee galchi malee 0-0 jiru kilabootni lamaan sagantaa har'aa asirratti xumurree jirra.